Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hani nagaa kooti galata waaqayyoo ordoftoonni seenaatu akkam jirtu nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu akkamisaati kana geessanii ana obboleettiin keessa nagaa kooti sinis bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu warroonni agaa ammaatti na hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa warroonni subscribe naaf gootanis ulfaadha kabajamaayi ammas immoo subscribe godhaatii na jajjabeessaayi na jabina keessan na barbaachisaa hiriyoota keessaniif illee share naaf godhaa isiniin jedha viidiyoo nani yerootti geessinii dhiisu immoo like naaf godhaa hiriyoota qabdaniif illee karaa garaagaraa share naaf gochuuf na bukkee akka dhaabatan kabajaan isin gaafadha egaa namni namaan bakka guddaa gaa isin immoo na barbaachiftu isiniin jedha egaa har'a abrishii fi rutaan qabadhee isinii dhufee jira har'a egaa viidiyoo ajaa'ibaati namoonni ruutaa fi abrish hordofaa turtan akka itti gammadan abdiin qabaa egaa nama wal jaallatu namni jibbu seexana malee omtuun jiruun yeroo baay'ee warroonni hordofaa turtan hin jirtu jedhee hasaaba namni akka koo jechaadha keessattuu ruutaa jaalatu kan hordofaa jirtanii hin dhabamtanii jedhee hasaaba egaa har'a ruutaa fi abrish tsiggee walitti araarsuudhaaf wantoota baay'ee yaada turte እና qoruudhaaf jechaadha qoruudhaaf ani gara buttaa jaraa gara biyya isaa deema jedhiiti boorsaa keetti mi'a uffata kee gurradhuuti yeroo samiira maalii akkasiif qabdu laala jedhiin jettee tsiggeen jechaadha kaza abrash lakkiyanii kaleessa yoo barbaadde mana baynaan jechaa turte waan ta'eef ishin miira takkanaaf hin qabdu ishin kaleeyyuu natti himteerti jechaani ture jechaadha እና gaafa kana tsiggeedhuma garaa ga'uudhaaf gara manaa deemee shantaasaa walitti guurrate uffata isaa jecha walitti eenyu jedhee garuu ruutaan jechaadha miira addaa isaaf qabdi jechaadha dhugaa dubbachuuf viidiyoo san irratti warroonni argitan jechaadha egaa aga barbaadeyyuu yoo jibbitee hiriyaashii abbaa manaashiitii jibbuu hin dandeessu aga barbaadeyyuu yoo itti aarteyyuu egaa lachuu isaaniiyyuu akka wal jaalatan viidiyoo kanarraa baay'ee hubadha ture dhugaa dubbachuufi warroonni duraa kaaftanii aga ammaatti hordofaa turtan wantoota baay'ee ijoollee kanarraa barattu jedhee tanan abdii qabaa innis immoo egaa aga barbaadeyyuu yoo itti aarteyyuu aga barbaadeyyuu xiiqii waliin qabatu malee ijoolleen lamaan onnee ishii wal jaalatti jechaadha ishiin illee miira addaa tokko qabdii fi dhugaa dubbachuuf ani isarraa faa gargar baate jedhee yeroo abdii kutu hin jira ijoolleen tuni lachuu isaaniiyyuu wal jaalatu jechaadha tokkoffaa ruutaan illee xiiqii keessa galtee inni maaf akkasuma irratti godha jettee aarii keessa galtee wantoota kana ishiin illee akka laayiviyaan biraa galteetti kaleessaaf dheengadda wantoota argaa turtan hin jiru jedhee tanan abdii qabaa garuu dhugaa dubbachuuf ishiin abiraan baay'ee jaalatti har'a yeroo inni waan akkasii tsiggeen deemuudhaaf minaamina jettu miira addaa tokko hin booselle jechuudha maaliif jennaan amma aga barbaadeyyuu namni amaa yoo ta'e abbaa manaashiiti waan ta'eef gaafa inni irraa fagaatee jiraatu wantoota baay'eetti dhaga'ama ishiin illee baay'ee gaabbitee wanta si itti mun qaba waan asi mariirisuusu jira hin deemtu jetteeni jechaani turte jechaadha viidiyoo kana keessatti wantoota baay'ee hubanna warroonni gaa'ela qabdan illee wantoota baay'ee ubattu jedhee tanana abdadha hinna jireenya keessatti egaa chaalenjii baay'eetu jira chaalenjii kana keessatti immoo obsa nama barbaachisaa keessattuu gaa'ela keessatti maaliif jennaan ijoolleen kun lama wal jaalatu garuu namoota isaan gidduu jiranitu gargar isaaf fageessaa jira malee ijoolleen lachuunuu akka wal jaalatanii wantoota baay'eerraan irraa mul'ata jechaadha
kaleessa yoo adda fagaataniyyuu har'a garuu ijoolleen kun baay'ee wal jaalatu. Isiniin jedha egaa wantoota baay'ee viidiyoo kanarraa hubachuu dandeessu isiniin jedha. Jireenya immoo akka qalliitti gaafa bultee keessa yookiis jireenya dhaabbataan nama sadaffaa of keessa galchuun barbaachisaa miti. Asumaan dhaamsa kooti jireenya tokko gaafa qabatte siifi abbaa manaa yookiis hiriyaa kee qofaan wantoota rakkinoota sin gidduu jirasan furuu barbaachisaadha malee namoota 3-4 gidduu yoo deddeeme jireenyi namaallee diigamuu danda'a. Isarrammoo darbee gaafa nama 3-4 keessa galee wantoota ammasuma adda adda faffagaachaa deemu jechaadha. Egaa Rutaa fi Abiraashis amma in araaramu jedhee abdii qaba. Dhugaa namni wal jaalatu addaan ba'uusaa namni jaalatu in jira jedhee ina saabuu yoo waaqayyo jedhe immoo walitti araaramanii jaalala isaanii kanaan dura fataa jedhanii akka jiraatan abdii qabna isiniin jedha. Namoonni akka kootii ijoollee kana hordoftan jiraachuu maltu jedhee viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Viidiyoo kanas immoo agadhumaatti laalaa isiniin jedha. Laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa hundumti keessaniyyuu jireenya keessatti jireenyi bu'aa bahii baay'ee qaba. Keessattuu immoo jireenya isaanii kan diiga jiru ijoollee kanaa nama jechaadha. Isaan lamaan osoo irra caala xiiqii jechaadha. Inni maaf akkas godhee ishiin maaf akkas goote jedhanii ijoolleen kun lamaan xiiqii waliin qabatan jechaadha. Innaa